Harka kam jirtan daawwattoota fi hordoftoota Jilchaa News irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna. Jalqaba irratti matoota oduu. Waliigalteen marii araaraa Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifamtuuf deemuuf jilli Iraanii fi United States of America waliin wal arguudhaaf ministeera muummee biyya Paakistaan waliin wal arguun marii taasisuun dhaga'ame. Biyyi Chaayinaa sirna ittisa qilleensaa sadarkaa olaanaa Iraaniif dhiyeessuuf waliigaltee taasisuun gabaafame. Itti President United States kan ta'e J.D. Vance fi jilli isaa ganama irraa hoggansa Iraan wajjin wal arguuf magaalaa Paakistaan Islaamabad seenuu dhaga'ame. Namoonni ogeessa fayyaa Waaqoo Kadir Jaam buufata konkolaataa magaalaa Roobee keessatti garmalee tuman to'atamuun dhaga'ame. Kanneen jaaman hangafoota oduu Jilchaa News amma bal'inootu isinitti himna. Marii seena qabeessa Ameerikaa fi Iraan gidduutti waraana torbee jaaf ture xumuruuf dilbata kana magaalaa guddoo biyya Paakistaan Islaamabaditti taasifamuuf qophiin xumuramu dhaga'ame. Walgahiin maqaa marii Islaamabad jedhamtuun moggaafamte tun erga warraaqsi Iraan bara 1979 booda marii biyyoota lamaan gidduutti taasifame keessaa sadarkaa olaanaa fi barbaachisaa akka ta'e kan jalqabaa ta'uun himameeti jira. Akka ejensiin Anaadooluu guyyaarraa gabaasetti jilli Iraan afyaa'ee paarlaamaa Iraan Baagar Galiibaaf durfamu wal arguun waaree booda waajjira isaanii muummicha ministeera biyya Paakistaan Shehbaaz Shariifitti wal arganii jiraachuun ibsameeti. Gama Iraanin afyaa'een paarlaamaa Iraan Muhammad Baagar Galiibaa fi ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaajii fi dura ta'an itti aanaan mana marii nageenya biyyaalessaa Iraan qate Ali Baaqaarii Khaanii Khaliif keessatti hamma ta'uun ibsame. Jilli Ameerikaa ammoo itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance kan hoogganamu yoo ta'u mucaa abbaa warraa pirezidaantii Tiraamp Jared Kushner fi ergamaa addaa Steve Witkoff Khaliif keessaa qabu ta'uun ibsame. Paakistaan marii seena qabeessa kana keessummeessuuf nageenya cimaa bobbaasaa kan jirtu yoo ta'u humnoonni nageenyaan hedduun yeroo ammaan tana gara magaalaa Islaamabaditti bobbaafamuun dhaga'ame. Mariin tun waajjira ministeera muummeetii fi hoteela dhuunfaa keessatti kan gaggeeffamtu ta'uun ibsamee jira. Qabxiileen ajandaa ijoota lola Majjii 28 bara 2026 Ameerikaa fi Israa'el eegalan gara nagaa waraatti jijjiiruu fi lammiileen Ameerikaa Iraan keessatti hidhaman akka hiikaman kan dabalu ta'uun ibsamee jira. Kanaanis khasaaraa waraanaa gama lamaan ni mudate. Akka fakkeenyaatti United States eebila kana qofa keessa diroonii Raapper 8 kan dhabde yoo ta'u mariin tun rakkoo bal'aa baay'ee galeessaa keessatti deemaa ture ni furtii jaamee abdii qabaatullee ni himamee jira. Paakistaan marii kallattii fi alkallattii biyyoota lamaan jidduutti taasifamuuf haala mijeessuun ni beekama. Biyyi Chaayinaadhaa sirna ittisa qilleensaa sadarkaa olaanaa ta'e Iraaniif dhiyeessuu waliigaltee taasisuun dhaga'ame. Chaayinaan torban muraasa dhufan keessatti sirna ittisa qilleensaa haarawaa fi sadarkaa olaanaa Iraaniif geessuuf qophaa'aa akka jirtu miidiyaan CNN maddoota basaasa Ameerikaa waabeffachuun gabaaseeti jira. Akka gabaasa kanatti Beejing misaa'ila farda xiyyaaraa xiqqoo Manpadas ja'aman kanneen garba nama tokko irraa dhukkaafamuu danda'an Iraaniif dhiyeessuuf karoorfattee jiraachuun himame. Meeshaalee waraanaa kunneen xiyyaarota waraanaatii fi helikoophtaroota gadi bu'anii balaadhaan rukutuu dandeettii olaanaa akka qabanis himameeti jira. Qophiin tun kan raawwatame erga Ameerikaa fi Iraan jidduutti dhukaasa dhaabuun torban lamaaf labsamee guyyaa tokko booda ta'u gargaarsa Iraaniif jaameeti jira. Akka dhaabbileen basaasa Ameerikaa jaanitti Chaayinaan meeshaa waraanaa kana eessaa akka dhufe kan addaan hin baafnee fi biyyoota sadaffaa keessatti lola kaasuuf yaalaa jiraachuun dhaga'ame. Deebii Chaayinaan immoo gamasitiin deebii kenniteen imbaasiin Chaayinaa Waashingitan jiru ammoo akka himetti dubbiin kun bu'uura kan hin qabne jechuudhaan qoffiseeti jira. Dubbi himaan tokko ibsa kenneen Chaayinaan qaama wal dhabdee kana keessa jiru kamiifuu meeshaa waraanaa hin dhiyeessitu jechuudhaan odeeffannoon tun guutumaan guututti sobaa jechuun haaluun gabaafame. Dhiibbaa ji'oopoliitikaatiin hoggaa ilaalamtu ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeenya kana biyyoota Iraaniif meeshaa waraanaa dhiyeessan irratti taarifa 50 akka dabalees doorsaa jiraachuun ibsame. Chaayinaan tarkaanfii kana yoo fudhatte marii nagaa Ameerikaa fi Iraan Islaamabaditti taa'amaa jirtu kararraa kammeessu ta'ullee ibsamee jira. Waraana torban 5 itti fufee hordofuun wallabdeen baay'ee galeessaa keessatti mul'ate sadarkaa olaanaa irra kan jiru hoggaa ta'u Chaayinaan dhimma kana jidduu seenuudhaan madaalli humnaan jijjiirtii jaamteetti eegama. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa kan ta'e J.D. Vance fi jilli isaa guyyaa irraa magaalaa Paakistaan Islaamabad seenuudhaan ministeera muummee biyya Paakistaan wajjin wal arguun dhaga'ame. Mariin kun kan adeemsifamaa jiru lola Ameerikaa fi Israa'el irratti gaggeessaa turan. Kana Majjii 28 bara 2026 haleellaa Ameerikaa fi Israa'el irraa eegaleen torbee lamaaf kan dhaabbate hoggaa ta'u wallabdeen tun baay'ee galeessaa keessatti babal'attee diinagdee addunyaa keessatti dambalii rifachiisaa erga uumteen booda Paakistaan ammoo eebila 8 yeroodhaaf dhukaasa dhaabuun manguddummaa seenuudhaan manguddummaan akka ilaalamu taasiftee jiraachuun ibsame. Hooggantoonni marii tanaa yeroo ammaa tanaa Islaamabad keessatti kan walgaan hoggaa ta'u hooggantoonni marii tanaatis dhimmoota garagaraa irratti waliin mari'achaa jiraachuun ibsame. Kanaanis immoo marii qaamota lamaanii hanga ammaatti kan eegalamne hoggaa ta'u ministeerri muummee biyya Paakistaan qaamota lamaan jidduu deemuudhaan yaada dhiyeessaa jiraachuun ibsame. Namoonni ogeessa fayyaa Waaqoo Kadir Jaam buufata konkolaataa magaalaa Roobee keessatti guyyaa kaleessa haala suukanneessaan tumaa turan guyyaa irraa to'atamanii jiraachuu poolisiin magaalaa Roobeetii fi koomishinii poolisii Oromiyaa guyyaa irraa gabaasa baaseen beeksise.
Ka'umsi tumicha kana dargaggoo tokko bilbila harkaan jalaa fudhate jechuudhaan hiriyoota isaa waliin dhuunfaadhaan kan reeban hoggaa ta'u ajajaan poolisii magaalaa Komaandar Gammadaa Tuulii dhimma kana qorataa jiraachuu beesse. Bulchiinsi magaalaa Roobeetti shakkamtoonni nama dhuunfaa irratti yakka reebaa geessan to'atamuu isaa qajeelchi poolisii magaalaa Roobee beeksise. Shakkamtoonni maqaan isaanii Akaalee Asaffaa, Abdiisaa Qadir, Boonsaa Awwal, Muhammad Faanoo, Ibrahim Hussein Jaaman guyyaa kaleessa eebila 2 bara 2018 miidhamaa dhuunfaa maqaan isaa Waaqoo Qadir Jaamu buufata konkolaataa magaalaa Roobee keessatti gareedhaan tumanii ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'an poolisii magaalaa Roobeetiin to'annaa jala oolfamuun gabaafame. Yeroo ammaa kana shakkamtoota kana to'achuudhaan dhimma kana qulqullaa akka jiruu fi tarkaanfii seeraa barbaachisaan akka irratti fudhatamu Komaandar Gammadaan ibse. Haaluma kanaan magaalaa Roobeetti shakkamaan ogeessi fayyaa silkiina jalaa fuudhe jechuudhaan akka namoota to'amu taasise bilbila harkaan jalaa fudhate jechuudhaan sobuudhaan hiriyoota isaa irratti kakaasee akka tumamu taasise. Yeroo ammaa kana to'atamuun ibsame. Shakkamaan kunis maqaan Sultaan Hussein hoggaa ta'u waan akka qabu fakkeessuuf kaameraan miidhamaa kana waraabuudhaan karaa TikTokii isaa maxxansuudhaan dhimmichi kunis jalaa saaxilamuun ibsamee jira. Daawwattoota fi hordoftoota Jilcha News irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kanan kan biraan gahaa turre turtii gaarii.